Bahigiddu galeessaa gara boolla gadi fagootti yeroo seentu samiin Israa'el olitti argamu bakka ajjeechaa ta'eera. Galaanni diimaan immoo naannoo waraanaatti halkan kana addunyaan abidda Yaman irraa darbatame doorsisa qilleensa Libaanos irraa dhufeefi abidda gubbaa Gaazaa irratti roobaa jiru daawwachaa bulte. Du'a halkanii keessatti Israa'el callisa dukkanaan raafamu jala yeroo raftu samiin ishee ammas gargar ba'e. Saayiranii lafa keessaa iyyee misaayiloonni Yaman irraa dhukaafaman samii keessa cicciranii kallattiin gara Israa'elitti xiyyeeffataniiru. Simbirroon abidda du'aa kan Huutiin ergamte gara Jaafaatti buute ayiraan doom qilleensa gidduutti qabate samii abidda waraanaatiin ibse. Kun kan jalqabaan turre kan dhumaas hin ta'u. Iraan waraana guyyoota 12 darbe keessatti buufata waraana Israa'el shan rukuttee barbadeessuun ragaan satalayiti har'aa mirkaneesseera. Kanaanis soba Israa'el addunyaa guutuutti saaxiluu danda'eera. Bahigiddu galeessaa gara boolla gadi fagootti yeroo seenu samiin Israa'el olitti argamu gara ajjeechatti jijjiirame. Galaanni diimaan immoo naannoo waraanaa ta'eera. Halkan kana addunyaan abidda Yaman irraa darbatame doorsisa qilleensaa Libaanos irraa dhufee fi abidda gubbaa Gaazaatti roobe daawwachaa bulte. Du'a halkanii keessatti Israa'el callisa dukkanaan raafamu jala yeroo raftu samiin ishee ammas adda baafame. Saayiraniin lafa keessaa iyyee misaayiloonni Yaman irraa dhukaafaman samii ishee cicciranii kallattiin Israa'el irratti dhukaasaniiru. Simbirroon abidda du'aa kan Huutiin ergamte gara Jaafaatti buute ayiraan doom qilleensa keessatti qabate samii ibiddaan ibse. Kan jalqabaa miti kan xumuraas hin ta'u. Houthi sodaa hin qabne kan hin raafamne galaana diimaa fi qilleensa Teel Aviv irratti abidda ta'eera. Waxabajjii bara 2023 irraa eegalee misaayilam diroonii furguqsu samii gara dirree waraanatti jijjiiraniiru. Ergaan isaanii fadham akka Gaazaan hafuura bilisummaa baafattutti hin dhaabbatu. Akkasumas Israa'el qilleensa fi galaana ogguruuf doorsistullee Huutiin callisaa fi abidda dabalataa erguun deebii kenne. Teekinooloojiin misaayila fageenya dheeraa fi yeroo hunda guddachaa jiru. Kana booda Israa'eliif yaaddoo guddaa ta'eera. Wanti yeroo tokko akka milishaa fagootti ilaalamaa ture amma akka humna ol ka'aa jirutti sodaatamaa jira. Jabinni isaanii misaayila qofaan osoo hin taane tasgabbii sodaachisaa fi ergaa du'aa keessa jira. Dandeettiin Houthi misaayila baalaastikii gammoojjii fi galaana qaxxaamuru diroonii gadi bu'ee saffisaan lubbuu namaa galaafatuu fi galaana diimaa raasu hafuura sodaa kan hin beekne duubatti deebi'uu kan hin beekne horateera. Har'a Huutiin akka finciltootatti osoo hin taane akka loltoota madaallii waraanaa addunyaa raasaa jiraniitti dhaabbatu. Misaayiloonni isaanii muraasa ta'uu danda'u garuu ergaan isaanii magaalota Israa'el hunda keessatti dhagahama. Kabarraa Hizboollaan Israa'el akka obomboleettitti marse Yaman irraa abiddi yeroo roobu kaabatti obomboleetti lammaffaan uumama. Hizboollaan leenci Libaanos akkas jechuun labseera. Harkan kenninu hidhannoo keenya sinii kannu jechuun dubbate. Hoogganaan garee kanaa Naa'im Qaasim doorsisni Israa'el harka kennachuu akka fudhannu nun goosisu jechuun aadate. Loltoonni Hizboollaa amma akka lookoo dukkana keessa gaara fi gammoojjii irra naanna'uun Israa'el marsu rookeettiin isaanii kaayyeeffatanii loltoonni isaanii qophaa'aniiru. Israa'el sodaan kokkee odus Gaazaa irratti boombii darbachuu itti fufte. Guyyaa kaleessaa qofa namoonni 42 ajjeefamaniiru. Israa'el Gaazaa keessatti osoo loltuu gama hundaan marfamtee jirti. Huutiin kibbarra Hizboollaan kaabarraa misaayiloonni Iraan baharraa hamuummachaa jiru. Ayiraan doom halkan guutuu hojiirra jira. Ijoolleen saayiraniin dammaqu malee sirba hirriiban miti. Warri kophee uffachuun gara baankarii fiiguuf qophaa'anii rafu. Gaazatti haadholiin daakuu gaafatanii boo'u. Ijoolleen cirracha irratti wal lolu. Gareen gargaarsaa seenuu sodaatu. Israa'el ammoo namoonni booji'aman 49 ammallee gaaddidduu Gaazaa jala jiru jechuun dhiphatti. Lammiileen Gaazaa 57 ammoo awwaala keessa ciisu. Irra caalaan isaanii namoota nagaadha. Addunyaan ni boossi. Samiin ni gumataa lafti ni raafamti. Amma Houthi wiirtuu Israa'el rukutaa jira. Hizboollaan ammoo callisee qophaa'a. Ibiddi waraanaa kana caalaa ka'aa jira. Israa'elii fi Hamaas gidduu seentummaa USA Masrii fi Qaataar taasisaniin waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 turuun ni mallatteessu jedhamee eegama.
Jira waraana guyyoota 12 keessatti buufata waraana Israa'el shan rukute barbadeessuu ragaa satalayiti mirkaneesse. Gabaasa ajaa'ibaa ta'e ragaan satalayiti raadara qorattoota USA Yuunivarsiitii Oregon irraa ba'e akka mul'isutti Iraan ji'a darbe waraana cimaa guyyoota 12 tureen buufata waraana Israa'el shan milkaa'inaan barbadeessuu hime. Gabaasni Telegraph waxabajjii 5 maxxanfame mul'isutti misaayilonni Iraan ja'a buufata xiyyaaraa dhaabbata basaasaa fi wiirtuu loojistikii dabalate iddoowwan waraanaa ijoo kaaba giddu galeessaa fi kibba Israa'el rukutaniiru. Daataan kun yeroo waraanni itti ol ka'aa tureen kan wal simu yoo ta'u waraanni Israa'el miidhaa qaqqabe kana hin mirkaneessine hin haallesin. Kutaa waraanaa hundi osoo hojii addaan hin kutin hojjechaa jiru jechuun ibse. Qorannoon saatalaayiti akka agarsiisutti rukuttaa haaraan adda baafame kunim dhiibbaan misaayilota 36 kanaan dura manneen jireenyaa fi warshaalee irratti raawwatameen adda. Misaayilonni Iraan akkuma waraanni cimaa dhufeen salphumatti ittisa qilleensaa Israa'el cabsuun badiisaa gurguddaa geessisaa turan jechuun ogeeyyiin mirkaneessaniiru.